Akkam bultan dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu ganama bariidhaaf isiniif qabadhee dhufee kana fakkaatu. Amma dhumaatti na wajjiniin turuun like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Mata duree oduu har'a isiniif qabadhee dhufee namoonni laga Keezee gara Zaalaatii bidiruudhaan deemaa turanii gara 19 lubbuun isaanii darbee jira. Oduu kan biraadhaan paarlaamaan Tarkii loltoonni isaa gara Somaaliyaa akka galaniidhaaf murteesse. Gara bal'ina oduutti yeroo deemnu namoonni laga Keezee gara Zaalaalaatti bidiruudhaan deemaa turan 19 lubbuun isaanii darbee jira. Shaalaa Saayimitii irraa gara Zaalaalaatti bidiruudhaan imalaa turan namoonni 19 lubbuun isaanii darbuun himamee jira. Kaleessa sa'aatii 6 irratti namoonni tilmaamaan 26 ta'anii bulchiinsa Saabu'aa Kaamara aanaa Shaalaa Saayimitii irraa gara aanaa Zaqaalaatti laga Keezee irraa bidiruudhaan deemaa turan keessaa 19 du'uu isaanii bulchiinsi olaanaa aanaa Shaalaa Saayimitii Siisaa Birruu himanii jiru. Namoonni 26 keessaatti daa'imni tokko dabalatee namoonni 7 haala rakkisaa keessaa lubbuun isaanii hafaniiru kan jedhan obbo Siisaa lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa ta'uu akka danda'us himanii jiru. Balaan kanaan booda reeffi namoota du'anii argachuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru. Hanga ammaatti reeffi namoota 2 duwwaa akka argames himanii jiru. Akka bulchiinsa olaanaa kun jedhanitti daa'imni lubbuudhaan hafe tokko miidhaan cimaa irra ga'anii gara hospitaala waliigalaa Sekoota Tafarii Haayiluu Mattaasabiyaa kan ta'etti ergameera. Kanneen hafan 6 immoo buufata fayyaa Sheehaatii galanii yaala fayyaa argachaa jiru jedhan. Atoo Siisaa akka jedhanitti riqichi sibiilaa Keeshaalaa Zeezaalaa wal qunnamsiisu waggoota 4 olii hojiirra oolaa kan turee fi dhuma baatii Juunitti jechuun dhuma baatii kanaatti xumuramuu qaba jedhamee yaadamee kan ture xumuruu dhabuu isaatiin lubbuun namoota itti fufiinsaan akka darbu kan taasisaa jiru akka ta'es dubbatanii jiru. Oduu kan biraadhaan gareen morkataa isaanii dirooniidhaan kan basaasan gareen olompikii Kaanaadaa adabbii jabaan irratti mudate. Garee olompikii dubartootaa Kaanaadaa garee morkataa dirooniidhaan basaasuu hordofuudhaan adabbiiwwan jajjaboo irratti murame. Adabbiiwwan kunis qabxiiwwan hir'isuu, adabbii maallaqaa akkasumas leenjisa hojii irraatii dhorkuu. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa FIFA fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa waliin ta'uudhaan qorannoo gaggeessanii gareen kubbaa miilaa dubartootaa Kaanaadaa garee waliin morkatu Niwuziilaandii osoo shaakalaa jiranii dirooniidhaan basaasuun isaanii mirkaneeffamee jira. Kana hordofees gareen Kaanaadaa irratti qabxiin 6 hir'ifameera. Akkasumas leenjisaan garee olompikii biyyattii waggaa 1 fi akka hojii irraa ittifamuu fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa paawundii 175 akka kaffalus irratti murteessee jira. Koreen olompikii Niwuziilaand osoo gareen isaanii shaakalaarra jiranii dirooniin irra marsaa akka ture koomii erga dhiyeeffatanii booda FIFA fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa qorannoo kana taasisanii. Akkuma dhimma kanarratti qorannoo eegalanii leenjisaan garee olompikii Kaanaadaa Beef Peerestimaan tapha Niwuziilaand waliin qaban dursaa fedhii isaanii aangoo gadhiisanii. Leenjisaan kun ibsa baasan waayilaan isaanii diroon balaliisuu isaaniitiif itti gaafatamuu akka fudhatan himanii jiru. Oduu gara biraadhaan paarlaamaan Tarkii humna galaanaa biyyattii gara Somaaliyaatti akka bobbaasu raggaasisee jira. Paarlaamaan Tarkii humna galaanaa biyyattii gara Somaaliyaatti akka bobba'uudhaaf yaada pireezidaantii biyyattii Rasiib Xayyib Erdogaan dhiyeessanii raggaasisee jira. Miidiyaan mootummaa biyyattii Anaaduul jedhamu humna waraanaa Tarkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenya deeggaruudhaaf akkasumas sodaawwan jiran biroo qolachuudhaaf waggaa 2f gara Somaaliyaa ni bobba'a jedhanii gabaasanii jiru. Paarlaamaan Tarkii humna waraanaa biyyattii gara Somaaliyaatti akka bobba'u hayyamuu malee loltoonni hagamii yoom gara akka bobba'anis wanti ibsamee hin jiru. Humni galaanaa Tarkii gara Somaaliyaa kan imalu biyyoonni lamaan ji'oota muraasa dura waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuudhaan hordofeeti. Ankaaraadhaaf Moqaadishoon gurraandhala 9/2024 waliigaltee humna ittisaa fi diinagdee waliif mallatteessuun isaanii hin yaadatama. Qabiyyeen waliigaltee kanaa guutummaatti ibsamuu baatus keessattuu gama humna ittisaan
Tarkiin humna galaana Soomaaliyaa cimsuudhaa fi handaara galaana biyyattii eeguu irratti bira dhaabbachuudhaaf waliigalteetti. Dabalataan Tarkiin humna galaana Soomaaliyaa leenjisuu fi hidhachiisuudhaaf waliigalteetti. Yeroo waliigalteen kun mallattaa'etti ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Baaree waliigaltee Tarkii waliin irratti ga'ameen sodaa shororkeessummaa kamiyyuu akkasumas gochaa seeraan ala galaana irratti mudatanii dabalatee doorsisa qaamolee alaa taasifamuu kamuu qolachuudhaaf kan fayyadu jedhanii turani. Paarlaamaan Tarkii gama isaatiin pireezidaantii biyyattii Erdogan irraa waraanni biyyattii gara biyya baha Afrikaa kan taate Soomaaliyaatti boba'uudhaa fi gaafa jimaataa adoolessa 26 2024 mana marichaatti erga dhiyeessanii booda gaaffichi kaleessa sanbata 27 2024 paarlaamaa biyyattii irratti raggaasifame. Mooshiiniin pireezidaantii Erdogan dhiyeessanii kunis waggoota 10 olidhaa fi Soomaaliyaan nageenyaa fi tasgabbii akka mirkaneessitu akkasumas shororkeessummaa akka loltuuf tarkaanfii deeggarsa gochuu turtee jirti jedhan. Kana malees mooshiinichi waraanni Tarkii bara 2009 irraa kaasee galaana Soomaaliyaa irratti saamichaa fi shororkeessummaa galaana irraa ittisuudhaa fi yaaliiwwan addunyaan taasifaman deeggaraa tureeraa jedhan. Gama birootiin immoo Tarkiin humna galaanaa ishee gara Soomaaliyaatti akka ergituudhaaf paarlaamaa biyyattii hayyamuu kan dhagahame dooniin Ankaaraa bishaan jala imaltuu gaazii uumamaa barbaachuuf gara Soomaaliyaatti akka imaltus erga ibsame boodadha. Ministeerri Inerjii Tarkii dooniin bishaanii jala imaltuu qaama bishaan Soomaaliyaa keessa boba'uu fi gaaza barbaaduu dhuma bara 2024tti garas akka erguu beeksisee jira. Waggoota muraasaas walitti dhufeenyi Ankaaraadhaaf Moqaadishoo daran cimaa akka jirus baramee jira. Tarkiin biyya isheetii alatti buufata waraanaa guddicha Soomaaliyaatti hundeessiteetti. Kana alattis Tarkii yeroo ammaatti miseensota waraanaa fi poolisii Soomaaliyaa leenjisaa jirti. Tarkaanfiin Soomaaliyaan manneen barnootaa hospitaalotaa fi Tarkiin Soomaaliyaatti manneen barnootaa hospitaalotaatiif bu'uura misoomaa garaagaraa ijaaruun ishee alatti barattoonni Soomaaliyaa hedduu tarkaanfii Tarkiitti carraa barnootaa argataa jiru. Murtoon paarlaamaan Soomaaliyaa murteesse kun gara Itoophiyaadhaan attamitti fudhatamuu danda'a? Akkuma beekamu Itoophiyaadhaaf Soomaaliyaan wal dhabbii keessa akka isaan jiran beekama. Yeroo kanatti Soomaaliyaan humna waraanaa yookiin humna ittisaa Tarkii irraa gara Itoophiyaatti gara Soomaaliyaatti fudhachuun ishee Itoophiyaadhaaf yaaddoo akka ta'us dubbatamaa jira. Kunis walitti dhufeenya Itoophiyaadhaaf Soomaaliyaa gidduu kan gargar kutuu danda'u akka ta'us himamaa jira. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa. Oduun yeroo kanaaf isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.